Walumaa galatti dhaggeeffadhu kastanima. Kaampaasii barangale 2010 miti. Okay. Ergasii ganna ji'a tokko ji'a lama bichaan dhagee dubbisaa aga 2014tti kaampaasiin ture 2014 eebba asuma laga xaafootti sirsanii achirti achumatti eebba naa godhanii kunoo isuma kana faafaa kunoo kun laga xaafoo jira. Achi 2014 galeetuman deebi'ee bakka maatii dubbiseetuman guyyaa torbee yunguunne galeen deebi'ee achi manan buraayyuutti hojii wayii galee hojii barbaachas tureera kaa jedhamti hojii barbaacharras tureera achumaan hojiirran ture aga 2018tti asan jiraachaa eegasiin galle biyya. So waggaa 8 jechuudha. Yaa'u argeera badaas immoo jechuun waliin arginu akkuma keessummaa namatti jira keessummaa nama bakka. Waggaa 8 babaanee raachadha maatii kana already. Maazariin jirti miti Saami. Jirti. Maasiin jetti ammoo sitti boonchuudha waltee haa xiqqoo qallaaliin jaalattu keessattuu ilma dhiiraa iyya addii bara. Interview si godhamti. Ita jedha. Nattaa'ee muuqee. Mucaa kana ibsaa wayii tuqsiistamoo ana kana yaadee gootu galii yoomin ija kee argamu naamni siin jettu. Ililli amma immoo viidiyoon tolee viidiyoo dhanaa isaanii asirra teessee dhaga'uu dandeessu. No, ati keekkoo si tobsuuf malee viidiyoon garaan ga'u gargaa'e. Viidiyoo miti ofitti si qabdee morma kee jala si dhungattee harka kee qabdee si dhungattee si eebbistee yoo quubsuu hin dandeessu haadha kee garaadha. Dhugaadha soo. Dhalama hundi keenya waggaa maqaan isa akka saddeet isaa yaadaan badiin. Yaadeen beeku si yaadus. Geetaan. Itti galuun qabu ishii otoo na siin gala ta'ee haati koon jirtu abbaan koon jiru nama geetaan balbala cufaatti hin deema amma gaafa nasi biyya kanaa deemu lafan seenuun qabu. Isaati kee lubbuun jirtu miira keessa galtaa? Somnee qonnaa filitarii keessa dhokannee akkatti gootineen nama antanii ta'an fakkaannu miti. Yaaddee beektaa? Hanqanisi. Wallahi wabii ani otoo waan nuti fe'aafee jechuudha waan nuti fe'e wanti nuti miiliyoonni nani mana ittiin ijaaru kun hundi otoo hafee gaafa biyya kanaa galu bichaa ati ko lubbuun jiraatte mana dastaa biraan qabuun ture gini hin jiru caalachi. Dhugaa. Maanaaf hin godhin bakka otoo ati ko biyya keessatti amma gufuudhuma gurguraa kasala gubaa mana jirti ta'e nana nasii gal har'a sarara kana tikkeetti muradheen galaga ture garuu jiru caalachi. Hiikti kana ammoo warra kun haadhaa abbaan qabne warra quuqama akka kee qabaniif gala malee nama hundaa hin galuuf. Ani waa baay'ee taa'ee yaada beektaan. Firri jira, zariin gurguddaan jira, eessumni maatiin baay'een jiru garuu akka haadha kee namni sii ta'u hin jiru beekti. Akka haadha kee kan gatii sii kaffalu hin jiru beekti. Osooti nyaattee quuftee garaadhaa qabduyyuu haati kee akka waan beeloftutti si yaaddi. Si jimmaroota harmeen kun lubbuun jiraatte ani as akkas hin ta'u ture. Nama baay'ee barnoota danda'u ture si galee. Doona nama iddoo guddaan nageessu turte. Nama taa'ee yaadee beektaa wabii. Guyyuma gaa'ila koo. Guyyuma gaa'ila koo akka ilmoo durbaa tokko maal rakkoo qaba. Minumaaf sargii guddaan haawwatu nabira dhaabbattee nabira bakka akkatti hin danda'u bakka dhugaa rabbii hin danda'u. Guyyaa sana gaafa yaadu otoon gaa'ilichi dhiisee waluun faana dhaabbadhee hafe natti fakka. Obboleettiitti dhuftaa, abbaa manaatti dhuftaa, ilmoolleetti dhuftaa, haati garuu lama hin jirtu beeki. Ani namoonni haadha isaanii qaban yemmuu haadha isaanii akkasitti bakka iddoo dhabanii fi waan meeqatu akkamittiin jedha beekta warri caalaa sana qaban. Garuu gaafa lubbuun si bira jirtu mas itti fakkaatu gaafa ishee biraa dhabde sii gala waan hundumtuu gaafa isheen si bira hin jirre sii gala.
naan jettee naanii jiranii kun jirullee waan hin beekun qabu garooti miira keessa harkaa galtee anallee gara miira keessaa nagashitee wanti godhamu hin jiru beeki. Namoonni baay'een yaaddoodhuma malee hankoo malee maal takka miira keessa akkatti si gashu hin beeku. Jeeta harmeen kee lubbuun jirti taanaan ikkoo waggaa 10 waggaa 7 soo teessa galtee arguu dandeessa. Anama baranii on hojjette bara dhufunan galaan jedha garuu eessatti hin galan jedha beektaa amaaluma jedheen deema amma qeena qee duwwaatti amma jedha geeta. Garuma biyyaa yaadina godha gaafa waa yaada koo yaada. Namni amma kokkolfu jira amma miidiyaa kanarratti namni amma kokkolfee taphatee maal baqa. Madaa wayii natti dhaga'ama akka nama dhukkuba wayii dhukkuba baqaa jira miti. Wanti tokko si rukutee si dhiigsu wayii laphee koo jira natti dhaga'ama gaafa waa yaada koo yaada. Bakka asii koo rabbii falmata isaanii haa godhu rabbii lubbuu isaanii haa maaru isaan asiin deeman deema malee isaan asiin dhufanii. Insu gara sana deema. Suni inni amma jedhaa jirtu jecha namoonni maatii qaban ittiin si jajjabeessanidha. Namoonni maatii qabu maal akkasii jedhan beektaa? Nutis warri maatii qabnu biyya ormaa keessa jirraa. Wanti nuti irra geenye hin jiru. Maatii keenya bira hin jirru. Haadha keenya bira hin jirru. Abbaa keenya bira hin jirru. Rakkina meeqa keessa irra nuyi maal godhanii nuufis siniyyuu wayya siniifiyyuu namni irra beeka sin warra maatii hin qabne iyyuu beeku. Naan hin lamni isi waaqshi. Sitti immoo keessattuu ilmoon durbaa haadha hin qabne maqaa gaarii hin qabdu. Otoo amma feete gaarii goote hattuudhaa, ejjituudhaa, bisu nagar maqaa baay'ee sirra ka'a namni dachee kanarra. Adilleen orma firriyyuu. Amma gaa'elumaaf namoonni baay'ee nama gaafa filatan maatii kee ilaalanii filatu. Maatii akkasii keessa warra haati ishee akkasii abbaan ishee akkasii waan baay'ee siin jedhu beektu. Otoo damma feete gaarii taatee dhalatteeyyuu maqaa gaarii siif hin kennan. So anama waan biraa namni lakkisu waa'ee asirratti hin barbaadu si waan akkasii ofirrattis mul'isee hin beewwani abadan. Guyyaa tokko nama 2-3 yoo tokko karaa keessaa seenaa waan beekan irraan kana ta'e haasa'een beeku miidiyaa kanarratti garuu warri haadha qabdan haadha keessaniif jiraadha. Ishiin lubbuudhaan jirtu. Gaafa si bira jirtu maa sitti fakkaatu? Gaafa ishiin si bira deemti qaawwi sitti mul'ata keessattuu ilmi dhiiraa. Kan akka haadhaan jiru dhugaa. Meera wabii ani dhugaa rabbi jireenya biyya kana har'uutu har'uma kana haati keenya jirti naan jedhanii nan galaan. Kanayyuu miti maalin jedhu beektaa? Fatanaa baay'ee keessa darbee as ga'eera beekti. Rakkina baay'ee keessa uffata dhabuu, beela'uu, daaruu, mana namaatti guddachuu, qansiraa hojjechuu as ga'uuf wanti hin goone hin jiru. Garuu otoo har'a sa'aatii kana si'um tokko ol jettee iddoon ani ga'e kana waan irra jiru kana laaltee guyyaan ani itti jedhu jira beektaa. So kanaafiyyuu haati nama kamiinuu madaalamtu. Haadha keessan gammachiisa haati keessan sanaa eebbistu. Jiraadhaa fi waan hundaafuu haadha keessan ibsiniin jechuudha barbaadeni. Naami dhimmaa ishii. Wabii. Makaana dhukkoo geeta. Ani saamiin kun intinii jedhee na rifadhe. Intee mucaanii akkuma koo wadhan qabumoo maal ta'e jedhee geetan nan na beekta. Garuu mootii yaade malee lubbuun jirtii gaafa naan jettu abiibi ati koo bora sitti keetti murattee galtee naa dhageetti marmitee dhungatta. Anaaf boo'i malee iddoon itti galu kan hin qabne geera. Maal taa'arta? Miira keessaa galuu hin qabdu malee sa'aatii kanaati. Waa'ee kanaa innaa yaade. Namnis na gorsee na dhiisisuu hin danda'an waa'ee kanaa gaafa yaadu. Waan hin fakkaanne dhagaa. Maal jettee siin gorsitanii waan kana hin ta'u. Isuus siin jedhu amma isuus bakka namni akkasuma waan godhe maal goota namni siin jedhu garuu bara kee guutuu akka nama kaansarii dhukkubsatu dhukkuba haadha dhabdu dhukkubsachaa jiraata namni haaraan qabu. Anamannaa namni akkatti shixoota naa kennu maafin olu taala beektaa? Armeen koo xiqqoo ta'ee akkoo koo bira na keessatti hondu'een iddoo jirtu gaafa dhuftu
iddoo fishiitti jirtu gaafa dhuftu sixoota naaf itti dhufti. Gaafa ishii sixoota naaf itti dhuftu gammachuu keessa darbee nan gangaladha si galee. Gammachuu keessa darbee maal akka ta'u beeku taate sana bakka gaafa ishii sixoota naaf itti dhuftu. Abshur saree. Har'a gaafa namni sixoota xiqqoo naa kennu miira sana natti dhagahama. Miira haadha koo yaadachuu wayii ofiin beeku bakka dhalli kun buluun kanaaf kan inni akkas ta'u. Amma koo giiftii asirratti naa kennamu amma guyyaa tokko keessaas baasee ittis fayyadamee maalis ta'in beekumti. Sixootaa xinnaas guddaa sabnoo naa kennu miira sanatti dhufee sammuu koo na adoocha bakka dhalli kun buluun amma na qaxaqaxamu amma dhaabii dadhabutti daqiiqaa wayiiti jechuudha. Kana akkas ta'u. Keessattuu ilmi dhiiraatu haadha dhabuu baatee na jechisiisa. Obboleessa xiqqaa tokkoon qaba kanarratti dhalatu. Wanta sa'aatii kana keessa jiru gaafa yaadu warri amma obbolaa hin qabne immoo akkam ta'u haadha kan hin qabne hin jedhamee. Ilmoon durbaallee laayika nama dubartii waan ta'eef rakkadhus beela'us dheebodhus uffatamus waan meeqa keessa darbee amma ofirra darbee namaafuu ta'uu nama danda'u miti sa'aatii kanaan. Warri dhiiraa wasti yaadme ijoolleen dhiiraa akka keenya koo carraan baay'een banamaa miti ijoollee dhiirotaati. Akkamitti quuqama akkamiitiin jiraatu beektaa? Iya lepo. Ini masalah. Ya wani mira kasi jimi tani wana kasi yanne gibi. Jechuun. Yeroo tokko tokko osuma arguu dandeessu immoo yeroo jireenyi mataa irratti si gortee beektaa maatii keellee akka hin argine si ganti godhuuf yeroo tokko tokko gooti akkasi godhus jira. Miira akkasii akkatti natti kaastus hin barbaanne ture garuu jechuun adeemsa keessatti taasisee naati immoo miira keessaa beeku ishee yaaddanne yooni waan kan keenya geetaan haasa'ama keessaa nattaasifnaa nutti ta'e. Ada saami nari bajjise bersaami nanne betta wabi nanni akkati mucaan koo qabu dadhabee miira keessa yoo galu bageeta be Yesuus maazaliin qabu mucaan akka koo jedhe nanne so mudannoodha. Warri haadha qabdan umurii guutuu siniif haa jiraattu abbaallee warri qabdan lama sinin dhoowwatiin rabbiin akka koo warri hin qabne immoo jajjabaadha.